oduu teenya jalqabaatiin. Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa qaamaan bakka inni jirutti bira deemee dubbisuu hime. Ta'us garuu Abiyyis ta'ee Jaalmarroon nagaa buusuuf fedhii hin qabanii jechuun himatan Abbaan Gadaa kun. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaa gareen wayyaanee hattuu fi yakkamtuu ta'uu himan. Geetaachoon jeneraalonni Tigraay baankii hunda saamuu ifatti saaxilaniiru. Jeneraalota 3 Tigraay keessa jiranii fi saaminsa irratti bobba'an kan Geetaachoon yeroo duraatiif saaxilan bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin ogeeyyiin fayyaa guutuu biyyattii hojii dhaabaa jiru jedhame. Ministeerri fayyaa biyyattii immoo gaaffii ogeeyyii fayyaa deebisuuf kutannoo qabnaa jechuun yoo ibsan, xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Taayyee Danda'aa immoo kun qoosaadha jechuun Dr. Magdas yookaan ministeera fayyaatiif deebisaa laatan. Ogeeyyii fayyaa hojii dhaabuu eegalanii fi Jawaar bal'inaan isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa qaamaan bakka inni jirutti bira deemee dubbisuu hime. Ta'us garuu Abiyyis ta'ee Jaalmarroon nagaa buusuuf fedhii hin qabanii jechuun himatan Abbaan Gadaa kun. Bara 2011 aangoo kan qabatan Abbaan Gadaa kun waggoota 7 dabran duree Oromoo ta'uun tajaajilaniis barri gadaa isaanii dhumachuu irratti argamam. Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa Irreessoo Gadaa Tuulamaa waggoota 7 bulchanii amma barri alangee isaanii gara dhumaarra ga'uu ilaalchisuun BBC Afaan Oromoo faana afgaaffii addaa taasisaniiru. Erga alangee fudhatanii yeroo lamaa ol yaaliin ajjeechaa irratti raawwatamuu kan ibsan Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa akka Abbaa Gadaatti dhiibbaa meeqa dandamatanii gama biraatiin nagaa Oromiyaa buusuufis guddoo dhama'uu himaniiru. Qaama mootummaatiin ilmi kee waboodha jechuun osoo doorsifamuu gama wabootiin immoo ati piippiidha jechuun osoo doorsifamuu Abbaan Gadaa kun jechoota qaama lamaa dandamatanii qaamotuma lamaan kana walitti araarsuuf guddoo yaalaa turan. Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa osoo bakka ammaa kana hin geenye jalqabbii irraa haalli ture akka furamuuf si'a lama ajajaa waboo Jaalmarroo qaamaan argatanii waliin mari'atanii turuu kaasan. Afgaaffii kanaan warra waboo hoogganan kana ofii kiyyaaf qaamaan bakka isaan jiran deemee mariisiseen ture kan jedhu Abbaan Gadaa kun yeroo lamaan dubbise. Kun bara 2012 fi bara 2013 yeroo sana manguddoota akka Sheekh Haji Ibrahim Tufaa, Dabrees Luba Balaayii fi Sa'id Daamtoofaa taanee dubbisneerraa jedhan. Yeroo sana rakkoon Oromiyaa bakka ammaa kana hin geenye haalli deemaa jiru sun waan nu sodaachiseef akka dafee furamuuf yaalii goonee jedhan Goobanaa Hoolaa. Amma Oromiyaa mara rakkoon wal ga'eeraa jedhan Abbaan Gadaa kun sababa garaagartee siyaasaatiif dararamni uummanni Oromoo keessa seene kun gara lamaaniinuu furmaata akka argatuuf bara aangoo gadaa isaaniitti yaalii taasisuu akka hin dhaabne kan himan Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa gama lamaanirraa dhageettii dhabuun rakkinicha hammeessuu eran. Yeroo irreechaa uummata miiliyoona hedduu duratti ba'ee ergaa araaraa dabarsaan ture kan jedhan Abbaan Gadaa kun waanan danda'u hunda godheera jechuun dubbatan. Waggoota 6 dabre Oromiyaatti rakkinni kun hammaatee namni bakka hedduutti ba'ee galuudhaaf yeroo ammaa kana yaadda'aa jiraachuu fi rakkinicha himuu dhiisanii akka hin beeknee fi nama isaan dhaga'u dhabuu dubbatan. Waraanni bilisummaa Oromoo kan qaamaan dhaqnee dubbisnees kan warra mootummaatis namni waamicha nagaa keenya dhagahuutu hin jirre kan jedhan Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa ani anuma kan jedhu qofate danqaa uummanni keessa jiru hin ilaalan hiree uummata kanaatiif kan yaaduutu dhabame jechuun Abiyyis ta'ee Jaalmarroonis nagaa buusuudhaaf fedhii akka hin qabne ifatti dubbatan Abbaan Gadaa kun. Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa afgaaffii BBC waliin taasisan kanaan taateewwan waggoottan 7 dabre bara aangoo gadaa isaaniitti hawaasni keessa dhufe kana irratti dhimmoota itti gaabbanii fi hin gaabbinellee akka qaban himu.
bara gadaa isaaniitti Oromiyaa kutaalee hedduu keessumaa tuulama keessatti nagaan dhabame ummanni bahee galuu dadhabuun hedduu akka isaan gaddisiisu himan. Gadaan mataan isii nagaa kan jedhu Goobanaa Hoolaa amma Oromoon Oromoo ajjeesu, Oromoon Oromoo balleessu kana yeroon dhaga'uu fi yeroon argu gadaa kiyya keessatti nan gaddaa jedhan. Karaa biraatiin rakkoon kun akka furamu waanan gochuu danda'u hunda akka abbaa gadaatti yaaleera. Harka maradhee abadan hin teenye kanatti immoo hin gaabbu jedhan abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa. Gama biraatiin bara baalli gadaa isaanii gara xumuraatti dhiyaate kana keessatti wantoota hedduu isaan gaddisiise keessaa ijoon dhimma ajjeefamuu abbootii gadaa Karrayyuu akka ta'e hima. Abbaan gadaa kun du'aatiin abbootii gadaa Karrayyuu haga ammaa sammuu kiyya keessaa hin baanee jedhan. Kan biraa ammoo Oromoon osoo safuu qabu, osoo beekaa qabu obboleessi obboleessa ajjeesuun bara gadaa kootii keessatti raawwatamee arguun hedduu na gaddisiisaa jedhan. Ajjeefamuun abbootii gadaa Karrayyuu arrallee akka isaan jeequ dubbatan. Abbootiin gadaa Karrayyuu 14 immoo qaamota nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu miidiyaaleen addunyaa mirkaneessaniiru. Gama biraatiin abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa osoo aangoo abbaa gadummaa irra jiranii si'a 2 yaaliin ajjechaa irratti taasifame du'arraa oolus ni himu. Si'a 2 ol yaaliin ajjechaan irratti taasifameen waaqni na oolchee kan jedhu abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa tokko miseensuma gadaa kiyyaatiin irratti raawwatame. Miseensuma kiyyaatu magaalaa Bishooftuutti yaalii ajjechaa irratti raawwatee jedhan. Kan lammaffaa mana jireenyaa koo keessatti yaaliin ajjechaa irratti raawwatameera jedhan. Waggaa 7 dabre kana haleellaa irratti taasifamu hunda dandamadheen waan ummanni Oromoo barbaadu waan abbaa gadaa tokkorraa eeggamu bahachaan ture jedhan. Abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa Afgaaffii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin. Oduu biraatiin Pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaa gareen wayyaanee hattuu fi yakkamtuu ta'uu himan. Geetaachoon jeneraalonni Tigraay baankii hunda saamaa turanii jechuun ifatti saaxilan. Waggaa 2 pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay ta'uun hojjechaa kan turan Geetaachoo Raddaa yeroo jalqabaatiif iccitii TPLF yeroo waraanaatti raawwate akkasumas erga waraanni dhaabbatee booda waan isaan raawwatan saaxileera. Miidiyaa biyyaalessaa Faanaa waliin Afgaaffii kan taasise obbo Geetaachoo Raddaa hooggantoonni waraanaa olaanoon Tigraay 3 saamicha warqeetii fi daldala namaa irratti bobba'uu ifatti himan. Geetaachoon hooggantoota 3 maqaa kaasuun inni jalqabaa Brigaadeer Jeneraal Migbay Haayilee, inni lammaffaa Brigaadeer Jeneraal Haayila Sillaasee Girmaayii fi inni sadaffaan Koloneel Tawaldee Gabraxiinsaa akka ta'an himan. Daldalli warqee seeraan alaa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamu waggootaaf akka ture kaasuun daldalli kun yeroo waraanaa turus erga waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffame hojii guddaa akka ta'e kaasan. Yeroo waraanni Tigraay ture dargaggoonni Tigraay osoo ajjeefamaa jiranii gareen ajajoota waraanaa Tigraay warqee qotaa akka turan himan. Qondaala waraanaa saamiinsa warqee irratti bobba'eera jechuudhaan Geetaachoon himatan keessaa tokko Brigaadeer Jeneraal Migbay Haayileeti. Jeneraalli hattuun warqee kun ofiif halaala dhaabbatee waraana ajajaa akka ture kan eran Geetaachoon miskiina waraanatti achi guuranii ofiif immoo yeroo wal fakkaatutti warqee qotuudhaan gurguraa turanii jechuun ni hima. Geetaachoon jeneraalli daldala warqee irratti bobba'e kun fakkeessee bilisummaa Tigraayiif ni wareegamna jedhee of jaja. Kun immoo sobaa jedha Geetaachoon. Hundi jeneraalota Tigraay hattoota akka ta'an ibsuun qondaaltonni waraanaa gocha kana keessatti hirmaatan akka itti gaafataman dhaamaniiru. Hoogganaan waraana Tigraay biraa obbo Geetaachoon maqaa kaasuun saamiinsa raawwataniiru jechuun himatan Brigaadeer Jeneraal Haayila Sillaasee Girmaayee. Brigaadeer Jeneraal Haayila Sillaaseen bara 2014 yeroo humni Tigraay kombolcha to'atu namoota baankii mootummaa irraa maallaqa saamuudhaaf ramadaman keessaa tokko akka ta'e yaadatam. Geetaachoon yeroo sanatti baankota mootummaa keessa birrii biiliyoona 4 akka ture ibsee kana keessa Brigaadeer Jeneraal Haayila Sillaaseen gara birrii biiliyoona 1 fudhateera jechuun himam. Namoonni biroo yeroo sanatti Brigaadeer Jeneraal Haayila Sillaasee faana turanis waa xiqqoo qooda murtaa'e fudhataniiru jechuun ni yaadata. Geetaachoon Brigaadeer Jeneraal Haayila Sillaaseen maashinii warqee baasu biyya alaatii galchuus kan kaasu Geetaachoon namoonni akka Jeneraal Haayila Sillaasee kun saamiinsa hunda irratti waan bobba'aniif
tasuma jeequmsi Tigraay akka dhaabbatu hin barbaadanii jechuun himam. Obbo Geetaachoon gama biraatiin namoota daddabarsa namaa hojjetan keessaa Kononeelli Tigraay guddaan biraas akka jiru himan. Tigraay keessatti wantoota barataman keessaa tokko nama daddabarsuudha. Kanaaf ammoo itti gaafatamaa kutaa basaasa waraanaa Tigraay duraanii kan ta'an Kononeel Tawaldee Gabratsiinsaay daddabarsa namoota seeraan alaa keessatti qooda guddaa qabu jedha Geetaachoon. Kanaaf akka itti gaafataman dhaamaniiru. Odeessaa gammaatti jiruun Kononeelli Tigraay nama daddabarsaa turan kun dhiheenya kana biyyaa baheeram. Kononeelli namoota daddabarsaa turan kun lammiilee Eertiraa akka meeshaatti gurguraa turanii jedha Geetaachoon. Akka Geetaachoon ibsanitti Kononeelli kun lammiilee Eertiraa maallaqa qaban ukkaamsuun dhabamsiisee dararaa hunda akka irratti raawwachaa ture eram. Dargaggoonni Eertiraa erga butamanii hidhamanii booda kanneen maatii biyya alaatii qaban adda bahuu jedha Geetaachoon. Sana booda tokkoon nama yoo xiqqaate doolaara 4,000 galchuun dirqamaa jechuun dargaggoonni Tigraay hidhaman hidhaa irraa ba'uuf doolaara akka gaafatamaa turan eram. Wanti Liibiyaa keessatti ta'aa ture Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa akka ture cimsee dubbata Geetaachoon. Pirezidaantiin yeroo Tigraay duraanii obbo Geetaachoon itti dabaluudhaanis hooggantoonni waraanaa Tigraay akkaawuntii biyya alaatti banachuun namoota 1,000 lakkaa'aman butanii maallaqa irraa saamaa turanii maallaqa biyya alaatti galfachaa turan jechuun ibsam. Lammiilee Eertiraa gurguraa turaniiru erga jedhanii booda dhuma irratti lammiilee Eertiraa butuu bira dabree qondaaltonni waraanaa Tigraay kun ummata Tigraay illee butanii maallaqa gaafachaa jiru jechuun himatan. Obbo Geetaachoon ammas namoonni daldala namaa gaggeessaa jiran akka Tigraay keessa jiran ibsaniiru. Kun lammiilee Eertiraa qofatti xiyyeeffatame akka hin hafnee fi Itoophiyaanota keessumaa dhalattoota Tigraay irratti akka xiyyeeffatame eeran. Geetaachoon gama biraatiin yakka hooggantoonni waraanaa Tigraay keessatti raawwachaa jiran kana duuba hooggansi siyaasaa Tigraay bal'aan ni jira jedhan. Oduu teenya xumuraatiin ogeeyyiin fayyaa guutuu biyyattii hojii dhaabaa jiru jedhame. Ministeerri fayyaa biyyattii immoo gaaffii ogeeyyii fayyaa deebisuuf kutannoo qabnaa jechuun yoo ibsan, xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Taayyee Danda'aa immoo kun qoosaadha jechuun Dr. Magdasiif deebi'ii laatan. Torbaan tokkoof mootummaa akeekkachiisaa kan turan ogeeyyiin fayyaa biyyattii har'a ganama irraa eegalee bakka dirqama ta'etti malee hojii dhaabaa akka jiran waldaan ogeeyyii fayyaa biyyattii beeksiseera. Mootummaan ani biyya alaa irraayin ogeessa fayyaa fidee hojjechiisa jechuun ogeeyyii fayyaa doorsisuu irratti argamus, ogeeyyiin fayyaa garuu murtee isaanii galmaan ga'uuf hojii dhaabaa jiru. Ganamarraa waldaan ogeeyyii fayyaa akka ibsetti guutuu biyyattii keessatti ogeeyyiin fayyaa hojii dhaabuu irratti argaman. Ogeeyyiin fayyaa har'a sababoota adda addaatiin hojii hin dhaabinis akka jiran kan ibse waldichi, warri har'a hojii hin dhaabin sababoota garagaraatiif hojii dhaabuu baattanis har'a waaree booda yookaan boru ganama irraa eegaltanii hojii akka dhaabdan isin hubachiifnaa jedheera. Akkuma beekamu torbaan kana guutuu biyyattiitti ogeeyyiin fayyaa hiriira dabalatee mormii isaanii dhageessisaa turan. Kaleessa ogeeyyiin fayyaa hospitaala Xiquur Ambasaatii fi hospitaalli Wallaggaa hiriira ba'uun mootummaan hatattamaan gaaffii isaanii akka deebisu hubachiisanii turan. Ogeeyyiin fayyaa biyyattii rakkoo siyaasaa akka hin qabnee fi dhimmi isaanii ammatti dhimma daabboo bitachuu qofa akka ta'e ibsaa jiru. Ogeeyyiin fayyaa hiriira ba'uu fi hojii dhaabuu eegaluu hordofee mootummaan qaamota nageenyaa bobbaasuun hidhaatti guuraa jirus jedhame. Ganamuma har'aatillee waldaan ogeeyyii fayyaa akka beeksisetti ogeeyyiin fayyaa hospitaala keessatti waraanaan doorsifamaa waan jiraniif hedduun deessuu hunda hospitaala keessatti dhiisuun akka manatti deebi'aa jiran ibseera. Haga ammaa hospitaalota magaalaa Finfinnee keessa jiran dabalatee bakkoota hedduutti hojiin dhaabbachaa jira. Ogeeyyiin fayyaa har'a hojii dhaabuu dura halkan edaa gaggeessituun biiroo fayyaa biyyattii miidiyaa biyyaalessaa irratti dhiyaachuun deebi'ii kenniteetti. Dr. Magdas Dhaabaa gaaffii ogeeyyiin fayyaa amma gaafachaa jiran irratti eda ibsa laataniin gama keenyaan gaaffii ogeeyyii fayyaa deebisuuf kutannoo qabnaa jedhaniiru. Gaaffii isaanii deebisuudhaaf immoo waggaa dhufu yookaan bara 2018 baajanni guddaan akka ramadamuuf jiru ibsan. Dr. Magdas Dhaabaa ibsa eda kennaniin baajanni damee fayyaa Itoophiyaatiif ramadamu waggoota darban keessatti dabalaa dhufus waliigalteewwan idil addunyaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu maallaqni kun gadi aanaadha jedhan. Dhugumaan Itoophiyaan biyya maallaqa xiqqaa seektara fayyaatiif qopheessitu ta'uu eeran. Mootummaan Itoophiyaa bara baajataa 2016 birrii biiliyoona 800 karaa paarlaamaatiin raggaasiseera kan jedhan Dr. Magdas, kana keessa gaheen damee fayyaatiif kenname dhibbeentaa 3.9 akka ta'e ibsan. Bara baajataa 2016tti damee
kanaaf baajanni ramadame birrii biiliyoona 22.57 akka ta'e eeran. Maallaqni kun bara baajataa kana yookaan 2017 gara birrii biiliyoona 33.9tti ol guddateera jedhan. Baajata manni maree bakka bu'oota uummataa bara 2017 raggaasise birrii biiliyoona 971 akka ture ibsaniiru. Dr. Magdas Afgaaffii miidiyaa biyyaalessaa faana taasisan kanaan baajanni damee fayyaatiif ramadamu waggaan dabalaa akka dhufe eeruun garuu sun gahaa miti jedhan. Gaaffii ogeeyyiin fayyaa amma kaasan irratti yoo dubbatan Dr. Magdas Dhaabaa yeroo ammaa waajjirri isaanii baajata gaaffii kana deebisuudhaaf dandeessisu bara 2018 irratti ramaduudhaaf hojjechaa akka jiru himan. Haala jiru ilaalcha keessa galchuun baajata olaanaa bifa kamiin qophaa'uu akka danda'u ilaalamaa jiru jedhan. Kanaaf ammoo qophii bal'aa taasisaa jirra. Kunis waan dhaabbileen michuunii fi arjoomtoonni kamiyyuu fidan irratti baajata haaraa dabaluu dabalatee bara kana damee kanaaf baajata olaanaa akka ramannu beekamaadha jedhan. Dr. Magdas Dhaabaa ministeerittiin akka jedhanitti adeemsi kun obsa hojii garee qusannaaf kalaqa guddaa barbaada jechuun dubbatan yookaan ogeeyyiin fayyaa akka obsan gaafachuu isiiti. Walumaa galatti mootummaan ammumatti waan gaaffii ogeeyyii fayyaa deebisuu akka hin qabne kaasuun wanta kana bara dhufurraa eegallee furuudhaaf ni hojjannaa jedhan. Dhimma kana ilaalchisuun battalumatti haasawa Dr. Magdas dhageeffachuun deebii kan laatan obbo Jawaar Mohammad Dr. Magdas jecha obsaa irra deddeebi'uun isaanii akkasumatti suuta beelawaa yookaan osoo rakkoo qabdanii obsa jechuu isaaniiti kun immoo qoosaadha jedhan Jawaar. Gama biraatiin qondaalli biltsiginnaa duraanii obbo Taayyee Danda'a illee haasawa Magdas dhaggeeffachuun deebii kennaniin qulqullinaa fi dhaqqabama seektara fayyaa wayyeessuudhaaf yaaluun dhugaa taanaan ni jajjabeeffamaa jedhan. Garuu jedhan obbo Taayyeen otoo ogeessi fayyaa beela'uu qulqullinnii fi dhaqqabamni seektarichaa abadan hin fooyya'u jedhan. Obbo Taayyee Danda'a sababiin isaa immoo ogeessi fayyaa ammatti beelawaa jira. Beelawaa obsaa jechuun qoosaadha jedhaniiru. Ammaaf kan qabanne kanuma yeroo gaarii.